Rabe kanakake Yesus. Nagaan isiniif haa guddatu kabajamoo fi jaalatamoo kan taatanii Elsaatuuf jalatti kan argamtanii maamiltoota koo akkasumas immoo haaraa gara Elsaatuubitti kan dhuftanii akkam jirtu nagaa keessanii an nagaa kooti galata waaqayyoo baga nagaa jiraattanii baga nagaa walitti deebine egaa viidiyoo koo har'aa daabboo hojjechuu heda garuu saniin duratti akka ammoo nama tokkotti wanta ammoo na keessa jiru isinitti dubbachuun barbaada inni sammuu waa'ee ammoo saba keenya waa'ee biyya keenyaatiin jechoo biyya keenya yeroo ammaa kana wantoota ammoo argamaatiin jiru wantoota mul'ataatiin jiru tokko tokko irratti ka'a dhiigni namaa dhangala'aatiin jira yeroo kanatti hundi keenya ka ebaluutu kana godhee ebaltu san godhee dhiifneetiin amantaa qabnu hundi keenya yeroo waaqa kadhannu waaqayyo ati biyya keenya nagaa godhi jaalala nuuf kenni tokkummaa nuuf kenni nagaa nuuf kenni jenneetini haa kadhannu dhiiga eenyutittu yookiin ammoo du'a eenyutittu seexana malee ka gammadu waaqaa miti kana ka godhaaru ammoo seexana waan ta'eef hundi keenya kun ta'uu nuuf galeetini jaalala waaqayyootiin obboloota koo achitti du'ee lakkinan ilaallatu achitti kana ta'ee lakki ammoo gara kiyya ga'een jiru otoo hin jedhini jaalalaan taaneetini garlaafummaan taane fuula waaqayyoo duratti haa dhiyaannu maaliif alamiin hundinuu iddoo hundumatti yeroo ammoo laallu niwisiin yookiin zeenaan dhageenyu hundinuu maali achitti kana ta'ee achitti akkana ta'e biyya sanii kana du'ee biyya kana akkana ta'e mootonni gurguddoo walitti ka'aatiin jiru kanaafuu yeroo kanatti nuti iyyummaa kanaan akkasitti wal dhangalaasaa dhiiga ammoo darumaan ammoo haatiniif daa'imni yeroo tokko ammoo mana tokko keessaa maatiin akkuma jiranii yoo dhabamaniitiin jedhanii iddoo san buune utuu ana ta'e hoo jennee ilaaluu qabna naannaa keenya waan hin geenneef yookiin ammoo nu bira waan hin taaneef callisuu hin qabnu dhiigni jigaaru fakkeenyaaf iddoo jirtanitti dhiigni adiitiif dhiigni gurraacha utuu wal biratti dhangala'eeti fakkeenyaaf utuu harka kan keessa citee harki kaanillee fakkeenyaaf wanti wayisi mureetiin jedhee dhiigni lachuu tokkuma yoo laaltaniitiin jettan kanaaf gara laafummaan taaneetiin dhiigni namaa hin jigini namni hin du'ini jenneetiin amantaa qabnu waaqessoo haa kadhannu walis haa jaalannu waliif ammoo garaa waliif laafnu ani namoonni akkana wal ajjeesanii biyya keenya hin jira jedhee hin yaadu garuu gaafa arge baay'ee gaafa dura akka qoraanii walitti qabanii ilma namaa utuma deemu uduma ammoo uu jedhee jedhu ibiddaan itti marsanii gaafa argine addunyaan maali nuun jedhe amma immoo deebi'eetiin akka sanitti raasaa keessatti mana keessatti haadhooni shamarranii maal goote shamarran maal goote daa'imman maal goote haawwonni nama gaddisiisa wanti ta'aatiin jiru dhiirri yoo wallolillee dhiirri dhiiraan tola malee haadholee fi yookiin ammoo maanguddoota waggaa isaanii 90 100 ajjeesanii maal argatan qaamni kun ajjeesu kana keessa tokko keenyas immoo yookiin ammoo kun sirrii godhe sun sirrii godhe jechuun qabnu du'a eenyutittu gammaduu hin qabnu isiniin jedha kun ammoo dhaamsa kootii fi ilaalacha Elsaati jechuudha du'a eenyutittu hin gammadu eenyus akka du'uun barbaadu ilaalcha kooti amantaa koos eenyus ammoo karaa nagaatiif karaa jaalalaatiin karaa immoo seera qabeessaan walitti dhufee walitti dubbachuu qaba malee dhiiga wal dhangalaasuudhaan Oromoon Amaarri Oromoo Tigreen Oromoo Amaar wal moo'uu eenyus hin danda'u eenyus moo'icha fudhachuu hin danda'u jidduu kanatti ka galata qabu eenyoo jettan sheexana duwwaadha isa kana waan ta'eef yaa saba koo obboloota koo peejii koo jalatti kan argamtanis haaraa gara peejii kootti kan dhuftanis sheerii waan biraa gochuu yookiin ammoo ganda sanitti akkas du'ee lixa wallaggaatitti akkas ta'ee achitti akkas ta'e san hunduma dhiifne nagaa yaa rabbi nuuf laate amantaa qabdan hundumaanii akka wal yaadan akka walii kadhannu jaalala waaqayyootiin asumaan isin gaafadha egaa kana booddee immoo gara daabboo keenyatti darbinaa isiniin jedha baay'ee galatoomaa yaada koo yoo isiniif ta'e fudhadhaa yoo isiniif ta'uu dhabees immoo dhaggeeffadhaati egaa hundinuu akka isaa galetti akkinaa gale akkasi naaf galatoomaa gara viidiyoo itti aanutti waliin darbinaa
Nagaan isiniif haa guddatu kabajamuu jaalatamuu kan taatanii Elsaa Tuub jalatti kan argamtan akkam jirtu nagaa keessanii an nagaa kootii baga nagaa jiraattanii arra daabboo hojjechuuf jedheetini kaameraa kiyya kunuutti bayeetiin jira kaameraa haga bayee kaameraadhaa sitti qabuuseer wanti biraan jiru inni biroo immoo kunoo Tuqur Azmuud itti buusaatiin jira inni biroo immoo zayitatti buufadha zayita hamma isinii ga'u zayita hamma isiniif ga'utti gootanii egaa yeroo yoo ammoo daabboo biyya keenya zayiti hamma kanatti buufadhaani hin laaffisaa daabboo yoo gootaniin gogu daddafee isin jala kan biroo immoo ashabootti godha ashaboon kun ashaboo biyya keenyaati egaa laala ashaboo biyya keenya isarra kana guutuutti godhaa mitiyyuu hamma ta'e itti buuseera egaa isa kana ashaboon xiqqoo waan fufurdaa ta'e akka walna yaaga'u akkas sochoosa arganii kaameraa akkasi ba'e kana amma immoo kan itti buusu xiqqoo sukkaara itti buufadha egaa kunoo sukkaara maankaa shorbaatillee miti maankaatti nyaatan xiqqoon tara maankaan kuni walakkeessanii kunoo hammi kun nagayaa egaa kana booda ammoo daakuu kiyyatti buusaa egaa daakuun kiyya isa kana daakuu kanan jaaladha xiqqoo si akka daakuu kaaniitii miti xiqqoo akka daakuu keenyaa illee jedha hin jaaladhaan garuu kana daabboof kana ammoo fayyadama egaa hundumaayyuu hin godhuyyuu hamma nuu ga'u nama lama waan taaneef hamma nuu ga'u kun nu ga'a hamman dukkuusa egaa harka kiyya kunoo dhiqadheetiin jira dukkuusuu jalqabeeraa egaa bishaan duratti kan kaameraan baxabbate argitan isa sanii inni jechuun maan kubbaayyaa tokko sanii olii mitiyyuu argitanii daakuun kun akka daakuu kaanii adii miti guddisee milaalaadha bifa isaa akka amma daakuu qamadii jira baay'ee adii mitiyyuu kan biraa immoo kan dagadhe kan isinitti hin mul'ifne ilaa kunoo vaaniillaa xiqqootti dabala vaaniillaan harka tokkoon waan hojjetaaruuf dhiifama kunuuti vaaniillaa kiyyatti buuseera kun amma vaaniillaa ka keessaa argitan kuni vaaniillaan foolii isaa baay'ee namatti tola akka waan keekaa akkasdha egaa kunoo akkallee ganna dhiisaatiin jira daabboon keenya yoo sirriitti sukkuumne daddafeellee nu ba'aa keessi isaallee dammoo firfirri jedha akkuma argitanii ilaala akkasitti bareechine egaa mana hojjannutti illee daabboollee hojjannee itoos hojjannee gaafa biras biddeena hojjedhe tolcheesi agarsiisa fayyadamuu hin danda'ama isiniin jechuun barbaada hiriyoota koo warri maatii naan taane maatii naaf ta'a like share subscribe naaf godhaa yaada qabdanis naaf kennaa daabboo sirriitti sukkuumuun jaalladha maaliif yoo jettanii lafun akkatti gadhiisnaa harka tokkoon dalee lafun akkatti gallakkisu harka tokkoon dalagaara isinii jedheera foolii isaa baay'ee namatti tola fooliin kun vaniillaa kana harakaat
Egaa kottaa wajjin nyaannaa kun kana fakkaataa hin gahe amma xiqqoo harka koo bishaan tursiisee akkas godhee kun harka kiyyaallee kun ufuma isaati ilaalaa oduu dhiqannee gallakkiseenaa agartanii kun kanumaa egaa daqiiqaa haga 35 naaf bayaa walitti deebinaa. Tolee maamiltoota koo amma immoo kan ammoo daabbootti godhu kun zayita xiqqoo buuseetiin jira. Xiqqoo immoo akka jalanna jalaan qabne daakuutti buusa hin qaba. Wannan kun yootti godhu jalli isaana jalaa qaba waan ta'eef daakuu xiqqoo isii akkasii gadhiisu akkana gootanii akkuma yeroo keekii hojjennu goonu jechuudha. Kanas immoo tokko nuuraa baara. Kun akkuma argitan kana bifa kanaan qopheeffadhee jira. Naannaa isaa kanneen ittillee akkas godha. Yoo daabboo irraa kaaftanii daabboo hin qabu sinjira daddafee daabboo akkuma amma gootanii irraa isinii ka'a. Daakuu hafeeranii kun gubbaa jigu xiqqoo kana. Kun qarii kan irratti illee akkas deemsiftanii. No bifa kanaan qopheesseetiin jira. Egaa lixiin kun ba'aatiin jira. Daakuun xiqqoon irraa ba'aara kunu. Kunuuti. Akkanatti qopheeffadheetiin jira. Kana fakkaata. Tolee maamiltoota koo akkuma argitan kun akkanatti ba'eetiin jira. Kun kana fakkaata sirriitti naaf ba'eetiin jira. Kun ka qopheesseerullee kunooti. Wal wajjin goona daabboo akkamii ba'aa? Wal wajjin maal laalla? Harka tokkoon waan hojjetaatiin jiruuf dhiifama guddaa. Egaa kun amma ilaalaa akkatti gallakkisu argitanii hin qabuuyyu. Bifuma argitan kanaan kun kana fakkaata. Daabboo kan biraa immoo wanti biraa kan itti godhu xiqqoo gubbaa irratti tuquraan simuud yookiin dukkoo gurraatti akkas godha. Qarallee waliin dukkuseera akkuma argitan sanii kana haa qabatu nafutti haa jedhu akkas godheetiin dhiisa. Egaa daabboo kana akkuma amma akkana eeleesaa kanarra godheen akkasumaan jala hin qabsiisu jechuudha. Baatiraa kiyya keessan galfadha. Akkana godheetuma xiqqootti dhiisa daqiiqaa 10 jechuudha. Daqiiqaa 10 maal haa xiqqoo kuffool jedhu itti lakkisaa. Sani booda kunootti qabsiisee hin jiru akkuma argitanii kunoo dhaamaadha. Akkasumatti cufeetti dhiisa. Kabajamoo jaallatamoo kan taatanii hiriyoota koo egaa ilaa akkuma argitanii ka daabboo ilaa akkatti ol jedhe kun hagammaatti hin banne daqiiqaa 10 eegee egaa amma kunootitti bana dhibba 40 godheera jala callaa itti baneera. Egaa walumaan laallawaa inni daqiiqaa 35 haga 40 gaya. Tolee maamiltoota koo egaa kun daabboon koo ba'eetiin jira. Akkuma argitan kana kunoo
Egaa kunuuti daabboon kiyya. Kottaanya hundi keessanuu hunduma keessanuu gaa. Waaw. Kunoo kana fakkaatee ba'eera daabboon Elsaa. Egaa amma daabboo kiyya gara ammoo kanatti deeffadha. Yaa'u qarawaan ibseetiin jiruuf dhibuyyuu guddaana. Harka tokkoon qarratsaara waan ta'eef dhiifama naaf godha. Egaa kunuuti daabboon kiyya akkuma argitanii kunoo laalaa duubni isaallee waan fakkaatu. Waaw. Egaa kunuuti walumaa galatti daabboon kiyya baay'eetiin jira. Kottaati nyaadhaa haa nyaannu. Mee maal fakkaata mee? Keessa isaas laallaa irra isaa qofa taane. Waaw. Sirriitti dhugaanaa ba'eetiin jira. Akkuma argitan bifuma kanaan ilaalaa. Waaw. Kunoo bifuma argitan kanaan naa ba'eetiin jira. Daabboo yeroo baay'ee na jalaa mata kalleen ta'e manaa baa dhugaa. Namni gariin daabboo harkatti bukoo ta'a. Tokkoffaa dukkuusii kenna tolfachuudha waan itti goonu. Maxanii isaatii yoo itti goone ho'aadha ilaala. Keessi harka tokkoon baasaara waan ta'eef na of kolchaa. Firfiriman ta'eetiin jira keessi isaa kunoo. Akkuma argita ila daabboon yoo sirri ba'eetiin jedhe kunoo laala akkanan ta'a. Kunooti kana fakkaata. Haa nyaannu kottaa. Egaa viidiyoo biraatiin hamma walitti deebinutti nagaatti naaf ta'a. Komentii qabdan yaada qabdan gara jalatti naaf kennaa isiniin jedha. Galatooma waan yeroo hundumaa na hordoftanii fi akkasumas komentii like share waan naa gootaniif baay'ee sin jaalladha. Galatooma isiniin jechuun barbaada. Yaada biraa kan qabdan komentii jalatti naaf barreessaa isiniin jedha. Kanammoo maatii naaf hin taane subscribe gochuudhaan maatii naaf ta'a. Viidiyoo biraatiin amma walitti deebinuuf nagaan isiniif haa guddatu iddoo jirtanitti waaqayyo nagaa nuuf haa kennu biyya keenyaaf nagaa kennu saba keenya kadhumataaru iddoo hundumatti kadhumataaru dhiiga namaa kadhangala'aaru waaqayyo ammoo nurraa haa dhaabsisu saba keenya gidduu waaqayyo nagaa haa godhu yaa obboloota koo baay'ee wanta nama gaddisiisaatu biyya keenyatti ta'aatiin jira nu nyaannee bulaarra namni waan nyaatu dhabe nu ammoo rafnee bula namni ammoo biyya ofiititti qe'ee ofiititti akka rafuu akka jiraatu dhabe. Egaa waaqayyo nagaa araara jaalala tokkummaa biyya keenyaaf haa deebisu isiniin jedha dhaamsa kooti akkasumas kadhaa kooti wanta na keessa jiru hundi keessanuu lafa jirtanitti biyya keenyaaf kadhadhaa idduma kamittuu nama du'aaruuf waaqayyo ammoo nagaa akka kenna qofa maradhee booduu hin taane hundumaafu dhiiga dhangalaaru hundumaafu waaqayyo ammoo akka nagaa laatu akkasitti kadhachuu qabna isiniin jedha kun yaada kootii fi egaa ilaalcha kootis amantaa kootis waaqayyo si wajjin haa ta'uu fayyaa nagaa naa ta'a bye bye.